isin barsiisa barataa irraa erga barumsa jalqabne jiini darbeera amma devotional preaching itun ta'in jechuu kooti. kutaa keessan baafadhaa. irra deebi'een dubbisaa. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaa nan kadhadha. Iddoo soba silaa Efesoon boqonnaa 3:14-19 dubbisuma duraa. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaa nan kadhaa sanyiin waaqa keessa jiruuf sanyiin lafarra jiru hundinuu isumaan waamama. Eenyu waamama? Isumaan waamama. Warri waaqarraas warri lafarraas. Namummaan keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akkasinii kennuuf nan kadhadha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalala isaattis iddaa hundee akka godhattaniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jaalalli Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira amma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadhaa. Let's pray. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Sagalee kennu quubsi deddeeffataa galla. Maqaa Yesuus Kiristoosiin inni suga nama baasu, inni jireenya namaa sassaabu, inni jireenya namaatti yaa Waaqayyoo iddaaf hundee godhu dubbiin waaqarraa si biraa nuuf haa dhufu. Jireenyi keenya jijjiirame babal'inni mootummaa kee yaa Waaqayyo karaa keenyas akka geggeeffamu as keessa kan jiran obboleettiif obboleessi hundinuu maqaa Yesuusiin hidhaan irraa cirmee jireenya isaanii keessatti si arganii yaa Waaqayyo mootummaa kee babal'isuutti akka isaan toora galan fedha keef jaalala kee haa ta'u. Inni kaan meedaa keessa lixee akka inni taphatu, inni kaan daarii dhaabatee akka harka rukutatu eenyuun waamne ati. Hundumti keenya iyyuu Gooftaa Yesuus gara fiigicha sanaatti waamamneerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humnaaf jabinaa ittiin kun nurra keetti raawwatamu nu hidhachiisi. Nu wajjin ta'i naa yaadinaan dubbadhu saba kee eebbis garaasaa yaadasaa toora irratti kan eegame haa ta'u. Hattuudha inni jedhame sun nu hatuuf garaa keenya yaada keenya hatuuf kan karaa yaa Waaqayyo sitti baafattu kan aggaamaa jiru harka Waaqayyo Waaqa jabaadhaan kan nurraa hidhame haa ta'u. Bantiiwwan Waaqaa qixa kanaan banaman maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Mee ameen. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaan kadhaa jedhe. Waa'ee kamii? Si'a wangeela keessan qayyamattanii isinumatu gaaffii uuma. Waa'ee kana waa'ee kamii? Udduduuba isaa jiraa, fuuldura isaa jiraa, isa tooraan ilaallaa garuu jilbeenfadhee abbaa nan kadhadha jedhe. Jilbeenfadhee maalan godhaa? Jilbeenfadhee abbaa nan kadhadhaa. Waa'een kadhannaa akkaataatti kadhatanii baay'eedha macaafa qulqulluu keessatti. Akkaataan itti kadhatan inni amma jilbeenfadheedhe. Akkaataan kadhannaa baay'eedha akkaataan isaa. Eelsaaf Eeliyaas utuu dhabbasaa kadhachaa adeemanii Eelsaa qaxii ol sokke Waaqatti. Museen seera ba'uu 34 lakkoofsa 8 irratti addaan gombifamee
waaqayyoon hin kadhateedha. Addaan gombifame Yesus Kristos yeroo xoofoon du'aa isa marsee Geetsemaaniitti addaan lafa dha'ee jedha. Addaan lafa dha'ee. Abrahaam yeroo Sodoomiif Gomoraan gara abiddi waaqarraa dhufee yeroo isaan gubuudhaaf jedhe yeroo waa'ee ilma obboleessa isaatii kadhatu fuula waaqayyoo dura dhaabateedha. Kaan immoo dhaabatee kadhataa jechuudha. Kaan addaan lafa dha'aa jechuudha. Kaan immoo akka namni kun jedhe hin jilbeenfataa jechuudha. Kanaaf waa'een kadhannaa akkaataa baay'eedha. Daawit fuula waaqayyoo dura taa'ee kanan asiin nageesse ani manni koo maalii jedheedha. Kaan immoo taa'ee Salamoon gordoffoo mana qulqullummaa ijaarame dura jilbeenfatee harka isaa gara waaqayyootti diriirsee hin kadhateedha. Kanaaf kadhannaan akkaataan isaa baay'eedha. Haa ta'u malee tuqamuun keessaa akkaataa kadhannaa keenya ditarmaayin godha. Kanuma on jedheen gaasarratti irraan deebi'a ishee amma. Tuqamuun jireenya keenya, geeddaramuun jireenya keenya akkaataa kadhannaa keenya hin murteessa baay'ee. Ameen. Addaan gombifamee jedha waa'ee Musee. Addaan gombifamee jedha waa'ee Kristos ilma Waaqayyoo. Waaqayyo waaqa jiraataa duratti gombifamuun nutti hin guddatu. Ayyaana isaa nuuf haa baay'isuun. Amma gaa kanuma on jedhe waa'ee akkaataa kadhannaa hin gaa maaliif kadhannaa gombifamee yookiin immoo jilbeenfatee waa'ee kanaaf jedhe. Waa'ee kamii? Waa'ee kanaaf kutaa darbe keessatti waa'een isaa baay'ee jira. Kutaa ittaanu kana keessattis baay'ee jira sababiin isaa waa'ee kanaaf. Tokkoffaa lakkoofsa 8 irra ilaallu. Waa'ee kamii? Lakkoofsa 8 irratti ani warra waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha. Haa ta'u iyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne saba waaqayyoo warra hin ta'initti misraachoo akka labsuuf ayyaana isaa akkanaa kennuuf jedha. Saba waaqayyoo warra hin ta'initti wangeela mootummaa isaa akka labsuuf dubbiin waaqarraa akkanaa kennamuuf jedha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irratti waa'ee koo kadhadhaa dubbiin waaqarraa akkanaa kennamuuf jedha. Gootaraan dubbii waaqayyoo nama miti. Manneen dubbii waaqayyoo nama miti. Namni fidalaan baay'ee of guutuu hin danda'a. Dubbiin nama geeddaruuf nama ijaaru garuu waaqayyoo biraa ba'a. Inni jireenya namaa geeddaru, adeemsa namaa geeddaru, inni yaada namaa geeddaru dubbiin waaqayyoo waaqa jiraataa biraa dhufa. Yeroo Yesus Kristos soomaaf sagada fixee gara mana qulqullummaatti ol galu akka Luqaas galmeessetti yeroo inni dubbachuu jalqabu waa jechuutti kaan achi keessaa. Sibeenna ilma waaqayyoo sibeenna nu dubbisuu dhuftee jedhaniidha. Utuu namni isa hin barin seexanni isa bare. Kanaaf yeroo nuyi dubbii dubbannu waaqayyotu waaqarraa humna isaa dubbii ana keessa dabarsa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dubbiin nuyi lallabnu yookiin dubbiin lallabamu afoola namaa miti. Afoola jechuun taraatinnaa misaalee. Azbaaniidhuma taraatinnaa misaalee odeessuu miti dubbiin waaqayyoo. Dubbiin waaqayyoo waaqa jiraataa biraa namaa dhufa. Attamitti akka dhufu isinittan hima. Namni dubbii asitti dhaabatee dubbatu kanaan keessi isaa geeddarame keessa isaatti daajesti godhee waaqayyo hafuura qulqulluu wajjin interakshinii hin qabu taanaan isaa wajjin walitti dhufeenya hin qabu taanaan taraatinnaa misaaleedha. Innan isiniif hawwa anaan na geeddaruutu irra jira. Inni waan tokko keessan keessatti godhuuf addaabadheeyyu kun na keessatti waa gochuu qaba. Ala sana gaa jireenya qabaa jechuudha wangeelli.
Ameen. Jireenya godhataa jechuudha. Namni kuni Phaawulos jechuudha. Dubbii amma dubbatu kana dubbii Waaqayyoo jechuudha. Ayyaana Waaqayyootiin geddaramee dibata Waaqayyootiin dibamee gatii baasisu hundumaa baasaa. Aarsaan isa gaafatu hundumaa baasaa. Lallabaa 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 gaaf tokko fixeera jedhe. Innuma jechuudha. Ameen. Maal ta'a jechuudha? Innuma jechuudha. Nan fixeedhe. Timootewos 2:4 keessatti fiigicha koo nan fixe, tajaajila koo nan fixeedhe. Innuma jechuudha. Amma yeroo sanatti garuu wangeela yoo lallabuu baadhe anaaf wayyoo jedha. Qorontos duraa 9:16-17 irratti wangeela Kiristoos lallabuudhaaf anaaf wayyoo jedha. Horiidhaan itti qacarametu ta'ee gaariidha dhiisuu nan danda'a garuu adaraan natti kennameedhe. Kutaa nama sidii kenna. Qorontos duraa 9:16 qabdanii ittan qacarame miti jedhe. Nama tokko itti qacartanii birricha natti hafaa'edha. Adaraa yoo itti laattan garuu namni adaraan owwaalu danda'een owwaalu. Kanaaf adaraatu natti kenname jedha. Amma gaafa raawwatutti adaraa kana baatee jala siqee garafamaa rukutamaa dooniin naqa 3 galaana keessatti caccabee naqa 5 41 39 naqa 5 garafameedhe. Dubbii Waaqayyoo keessatti naqa 5 41 baallaan mootummaa Roomaa alangee baallaan inni itti nama garafu 3 irraa jalqabaa 6 9 12 jira. 3 6 9 si'a tokko sinirti kennanii isheen 3 addoo 3 itti xabaasaa yookiin immoo godaannisa uumtee dabarti. Isa kanatti naqa 5 39 garafameedha. Kana hunduma isaa jala siqee kana hunduma isaa baatee rakkina isa mudatu hundumaa baatee adaraa ilmi Waaqayyootti kenne raawwate Phaawulos. Kana maayidhaa inni jalqabaa maaliifan abbaa dura jilbeenfadha jedhee adaraanatti kenne kana adaraanatti kenne kana kan raawwadhuuf jedha. Ximootiyoos isa lammaffaa 1:11 irratti akka jedha. Ximootiyoos isa lammaffaa 1:11 irratti akka jedha. 11:12 irratti nan dubbisa. Dubbicha amanamaadha. Innis Kiristoosii wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjin immoo hin jiraanna. Obsaan yoo dandeenye isaa wajjin immoo hin moona. Yoo nu isa ganne garuu innis immoo nu ganuuf jira. Isa 1:11 lama keessa lixe fakkaatan 1:11 dhiifama 1:11 ani wangeela kanaa nan lallaba. Ani wangeela kanaaf lallabaa ergamaa barsiisaa ta'een jira. Kanaafan ammatti dhiphachaa jira. Maal gochaan jira? Jirtu jiran maal gochaa? Itti dhiphachaan jira. Ani garuu eenyutti akka namane waan an beekuuf hin yeella'u. Akkasumas ani wanta adaraa anatti kenname kana amma guyyaa sanatti eeguu kan danda'u nan amanadha. Adaraatti kenname kana amma guyyaa mee yoomitti? Amma guyyaa sanatti guyyaa xumuramutti akka inni na eegsisuu immoo akka inni danda'u nan amanaa. Ameen ameen. Kanaaf ammatti dhiphachaan jira. Nan kadhadha Waaqayyo tajaajilatti na waame kana fiixaan akkan baasu
maalitti si waameerra Waaqayyo moo mana Waaqayyo dhuftanii waaqeffattanii ofirra galagalu dhufu deebi'uu duwwaa miti Kiristinnaan akkan sila kadhannaa koo keessa dubbadde namoonni 8 meedaa keessa lixanii 4 wal gaxxamanii taphatu nummoo daarii sanarra teenye jennuuf nu waame miti. We all are called to the race. Fiigicha sanatti waamamne hundi keenya. Fiigicha mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyoo fagalatu. Keessaa qooda qabda boleetti. Keessaa qooda qabda boleessaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi waan adaraasitti kennate qaba. Amma dhumaatti adaraa sana eeguudhaaf akka hin dandeessisu nana manadha. Adaraa sana akka hin eegsisu ani sana nama manadha. Adaraa sana lafan buusu jedhe. Inni jalqaba kutooliin hundi nukkanamne qabxii 7 jira. Kanaaf dafeen matuma mataasaa itti bu'ee darbuun barbaada. Haa ta'u malee lakkoofsa 19 irratti sagalee akka dinaa kennu waa'ee kootiif kadhadhaadha. Sagaleen saba geddaru kan sila jalqaba irratti jedhe Waaqayyo biraa madda. Inni Waaqayyo biraa maddu kun akkamitti natti darba? Dubbisa duwwaa waan ani isinitti hime isinitti hin se'in isinitti fakkaatin. Addanarratti sa'aatii 2 irratti dabarsinee as gaggalagashinee chi gaggalagashinee as gaggalagashinee chi gaggalagashinee fidala fiduun hin danda'amaan jedhe sila. Garuu dubbiin Waaqayyo irraa fudhachuudhaaf inni jalqabaa yeroo barbaada. Inni lammaffaan fuula Waaqayyootti sanni sila jedhe duran jilbeenfadha jedhe. Waaqayyo irraa fudhachuudhaaf Waaqayyo dura jilbeenfachuun hangafa isa jalqabaati. Isa duran jilbeenfannu isa duratti yeroo hin qabnu taanaan waan nuuf hin jiru na keessaa achi dhufa dubbiin jireenyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf dura jilbeenfatta taanaan achi gadi sitti dhimmisatu hin ta'in shaaworii isaa achi gadi sitti gadhiisa Waaqayyo. Akka bokkaa yandoo gadi sitti roobsa. Waan lafa weeraa'u si dhattee yookiin lafa hojii kee dhattee namootatti dubbattu si keessa burqisiisa Waaqayyo. Waldaa duwwaatti duratti lallabuu duwwaa miti. Lafa dhaabattu lafa dhattu karaa baatu hundumaatti ilma Waaqayyoo dhugaa ba'uudhaaf dubbii dubbifatte kana qabattee fuula Waaqayyoo dura jilbeenfachuun jireenya yaabboleetti jireenya yaabboleessaa. Ani Waaqayyo duran jilbeenfadhaa jedhe. Kan akka laayyootti dhageessaniin darbina. Qabdu yeroo jilbeenfanna moo kan Phaawulos janyee gallu warra manatti. Ani Waaqayyo duran jilbeenfadhaa sarara jalqabaam lakkoofsi 14. Ani Waaqayyo dura maalan godhaa? Nan jilbeenfadha. Mee nan jilbeenfadha afaan guutaati jedhame. Isinitti maxxansu Waaqayyo abbaa dura jilbeenfachuu dura nan jilbeenfadhaa. Sa'aatiin 8 lafa hojiitti dabarsinu waan mi'ooftu tokko fiddee dhufti. Kanaaf yoo peenii qabaattanii rakkina qabaattanii inuma obsitu. Obsitanii sa'a 8 9 10 haa ta'u keessa dhaabattanii deebitanii marti galtu gaafa wantattiin ijji ishee achas baatu sinti tola. Itiire miti jiran karaa gara biraa maa jechuudha? Yeroon keenya maalitti geddarame jechuudha? Horiitti geddarame jechuudha. Yeroon maalidha? Horiidha. Horiin maalidha? Yeroodha. Damma daamuun akka inni ta'u beektu sin daamuun mee namni daamuu beektan damma daamuu 1 2 3 4 5 attamitti baaree unnatti maree daamuu inni sagaaguraa saayira sagaaguraatti nuna booddee warra magaalaatti dalattaan miti maayitte adi eeyyee daamuun isadha biyyas
namni kana miidhagsu jira. Daamuu warri beennate harka baaftan. Kanaa warra magaalaan gaafanneen silayyuu warra akka koo xinnoo hiixuu anis san koos badaamiti xinnoonuma isheetan koos garuu beeka daamuu. Daamuuni gabaabsuuf yeroo keenya isin naannofti kanniifni jetti kanniifni tokko isa wal duukaa jedhee ursu miti. Dhattee dhufteeti isheerra jakaattu dhattee xop jetti iddoo tokko addoo isheen dhattee xop jettee ulaallattanii uraadha gad urteetti isheen. Yeroo jiruu irratti bobba'anitti uraa taa'a. Kanaachi leeleedhaaniti mara guchi ol bokkaan gad itti roobu damma daamutti leeleedhaan mara gusaan. Yeroo daamuu san argattan kanniisatti argitanii inni beekutti waamtu ganama beeku achi gadi qaasanarra gadi qofforu miti. Bukkee isaatiin marsitanii achirraa sittanii amma murtaa'e beeku warri keenya. Amma murtaa'e irraa siqaniiti qotu foddoganii achi gadi qotanii si akkas baasanii dammi daamuu inni maal kana fakkaatu gagaa keessa jira. Isinii galee nyaatanii nama nyaachisu gaachi fuudhanii. Dubbii Waaqayyoo gadi qotuu gaafata jechuudha. Yeroo kee achitti balleessuu sirra jira jechuudha dubbii Waaqayyoo kanarratti. Inni nyaatamu as keessa jira. Dubbiin jireenyaa as keessa jira. Dubbii dhugaan as keessa jira. As keessa waan nyaatamu baay'ee jira. Jireenya namaa isa geeddaru. Inni naafa diriirsu. Inni duudaa banu. Inni jaamaa banu. Dubbii Waaqayyoo Waaqa jireenya jiraata kana keessa maddaas ba'a. Yeroo gaafata gaa. Yeroo. You need to spend time. Ergamoonni warri isa jaallatan jaalala isaatiin qabaman fiiganii lafa awwaalaa dhaqan hundumtu. Lafa awwaalaa dhaqanii baay'ee ture qemeeti dubartoota sadii dhaqe isaanuu waan diban qabu gaafa guyyaa sadaffaa sadii bula kan gaafa guyyaa sadaffaa boolla laallaan boolli duwwaadha keessisa. Wayyoo hinatan jedhaa fiigaa dhaqanii gara warra dhiiraa biraa warra ergamoota 12 qe'ee jiru isaanoo mana jirutti bobba'aniiru. Gooftaan koon jiru iddoo sana kottaa maaloo kottaadha nee laallaa ittee Maariyaam dachaaftee fiddeedha Pheexroos fa'aa fiigaa dhufan. Didichaa dhufanii achi keessa awwaala keessa hin jiru awwaala keessa noodhanii sokkan. Hin galan. Achuma dhaabattee boo'utti kaatee Maariyaam Magdalittiin. Wayyoo eessa geessan laataatan eessa fuudhanii kaa'an laata wayyoo jetti. Maariyaam jedhe Yesuus. Eessa geessitee gooftaa koo jette si argite. Isa eeguudha seete maqaa isheetiin Maariyaam yeroo inni jedhu hin barteedha. Rabunii jetteetti fiddeedha. Yaa barsiisaa jechuudha. Harkaan nan qabin amma. Gara abbaa koof gara abbaa keessanitti ol hin baane jedheedha. Haleluuyaa. Fireeshiisaa akka inni dhagaa galagashee gaheetti kan argee ijjisaa ija Maariyaam. Hin galeen kaan. Isinii galee yeroo nati gubdu fuula Waaqayyoo duratti yeroo nati fuula Waaqayyootti dabarsitu የባከኑ ሰዓታት አይደሉም። ኢየሱስ ክርስቶስ ወጅን ካወል ሲያጋርሲሱ ሰዓቲን ሱን akkasuman kan baakkanen ta'u akkasuman kan bade miti yeroo nati fuula Waaqayyoo duratti balleessitu hin badu hin dhufa Yesuus Maariyaam jedhe. I don't think it was his intention to see her before he ascended to heaven. Garuu ibee dubartii kana rakkina dubartii maayindii wal kaniin kaatee dhufte maayindii wachi barbaadaa oolte maayindii gara namaa dhattee nama safaraa waamtee dhufte namoonni safaratti deebi'anii isheen achuma jirti. What love is that? Maali jaalala akkasii? Seexana torba keessaa baaseedha. Namoota baay'eedhaaf waan gurguddaa godhe gurri kan baname lamtiin kan qullaa ejji kan baname lakkoofsa qabaa. Waggaa 12 dhiigni ishee kan dhangala'u irraa kutee lakkoofsa qabaa.
garuu dubartii kana jaalala Yesuus Kiristoos qabeegaan onnee ishee garaa ishee jaalalli isaa nu haa qabatu. Kanaaf akkuma inni sila jedhee kanniisa gaagura baasuunis cimaadha. Isas kaadheen ture isaaf yeroon gubuu garuu waan tokko duwwaan isitti dubbadhee darba. Albuuda warra lafa keessaa baasanii namoonni beektanoo warri najjoo calloo itaa warri mandiifaaman tam adittam albuuda warqee faadha kanii warri baasan attamitti baasu daagim Salamoon faan jiranii dha attamitti namni tokko ollaa keenya jira durii Adoola Addoo jedhamuutii warqee baasaadhanii Tamasgeen jedhama maqaan isaa dhaqee naan achi dhaqechitti biyyoo tura galagalee du'eedha ollaa kooti. Qootanii keessa deemu akka isheen jette qootanii keessa deemanii qootanii itti ba'u albuudatti lolaan kan fidu jiraachuu danda'a saarfee sirraa fuudhee but it's not always. You have to dig out resources and you have to dig out, you have to spend time. Itti baata gachi bode buddusita garatte gabaatti baafta gaafidde maqaa Waaqayyoo ulfaatu akka nama gabaatti baasaa jiru kana kunoo asitti gabaatti baafta ga warqicha isaan immoo fuudhanii as bareechanii arralee irraanfadheen dhufe waan isin agarsiisu hin qabu taaddiin ifamanaa gooti gittim gootu kaasitti mormatti gurratti garuu karaan ni dhufu akkaataan itti dhufu yaada. በእግዚአብሔር የተነኩ ሰዎች በቀላሉ የተነኩ ሰዎች አልነበሩም። They gave their time to Christ. Namoota tokkotti lallabni maanii lallabni guddaadhaayi maanii dhuma lama sadan tokko lakkeenuun dubbisuu jedhu addoo lama sadii si dubbisuu hin danda'a fi dhala namni isa dhowwu hin jiru. Jireenya kee kan geeddaru fuula waaqayyootti kan si maxxansu Waaqayyo Waaqa jiraataa karaa furu qulqulluu dhufuutu irra jira. Yeroo gubuu si gaafata kanaaf beekaa irratti yeroo dabarse lakkoofsa tokko irratti barsiisa dhalaa waddaa kan nu jijjiiru taanaa wanti nu jijjiiru hin jiru barumaan. You have to dig out so that you know of him. Fuula Waaqayyootti namoonni baay'een timbitii dubbataa balu maaluun meeqa silkiinshee maalaan godha silkiinsaa Garanan cimsu ammuma simmeeti kootino na ho'iseeti akkasiin jedha Waaqayyo bakka nu isa miti jireenyi connection ida maleke jireenyi connected to the everlasting God isatti connected otaatu egeris very fresh saaboddes fresh galgala kanas fresh ganamas fresh jireenya kee keessa ilmi Waaqayyo haadha yeroo hundumaa maqaa Waaqayyo ulfaatu akkasiin jedha Waaqayyo akkasiin jedha natti me waan lama bakka alleqe kana miti jireenyi isa namatti muunsaa salbaadha gadheedha jechuun miti garuu innan isinitti maa jiru amma alamuun eeginaa tarfaasaan eeginaa be connected to it isatti qabaddaa amen amen he deserves nama lamatti godha isaaf taanamee godha hundi keessan maqaa Waaqayyoo ulfaatu gara lammaffaatti dabara lakkoofsa 16 waan inni jilbeenfatuufan qabxii 7 settima waan inni jilbeenfatuuf ni jalqabaa gaasan amma akkasitti dubbataa oole Waaqayyoorraa sagaleen akka kennamuuf ganamaaf galgala fuula Waaqayyoorraa fudhatee akka dubbatu kutaa baay'ee biran darbe Tasalon keessa dura 2:8 yoo dubbifattan ani jedhe jireenya kooyyuu isinii kennuudhaaf qixaadha qophaadha jedhe amma kanatti nama geessachuudha jireenyi namaa yeroo geeddarmu adaraa Waaqayyo namatti kennetti amma kanatti nama geessachuudha salammaffaa lakkoofsa 16 waa inni jilbeenfatuuf kutaa keenya keessatti lakkoofsa 16 irraa maal jedha waa'ee namummaa keessa immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatti karaa hafuura isaatii humnaan guutamu humneedha
humnaan guutamu akkasini kennuufan kadhadhaa. Humna jedhame afaan Giriikii isaa dunamaayit isa jedhu isaa dunamaayiti beektumni dimaamiti isa jedha dimaamiti jedha humnaan guutamu akkasini kennuuf jedha. Mee Luqaas boqonnaan 24:49 maal jedhe Kiristoos? Amma inni baasutti okay baafateera. Amma inni baafatutti adubbisu erga ka'e 49 duwwaa. Listen to him. Hiikni isaa baay'ee kanaaf abbaa gammachiisiin hiikee fixeeraan isan isin dubbisa kan erga inni dubbisee booddee. Kunoo isa abbaan koo isin abdachiise isiniif nan erga. Garuu akka nama uffannaa guutuu uffatuutti waaqarraa humna hamma argattanitti mandaricha keessa turaa isaaniin jedhe. Akka nama uffata uffatuutti amma uffattanitti eebbifame. Amma maal gootanitti? Amma uffattanitti humna amma uffattanitti mandaricha keessa turaa. Akka jedhan abbaa gammachiis. Anis kunoo abdii abbaan koo isiniif abdii abbaa koo isiniif nan erga. Isin garuu mandaraa Yerusaalem keessa taa olii humna amma uffattanitti. Mee humna amma uffattanitti dha. Humni it matters. Waan hundumaa keessatti humni murteessaadha. Wallaansoo qabuudhaaf murteessaadha. Fiiguudhaaf murteessaadha. Jiruu hojjechuudhaaf murteessaadha. Bu'anii ba'uudhaaf murteessaadha. Humni hin jiru taanaan you can't step one step gara fuulduraatti. Amma nan isitti bu'uu barbaadu garuu wanta dhoksaa lamadha. Tokko humna uffachuuf humnaan guutamu. Maalan jedhe isa kana adda baaseen isitti hima. Humna uffachuuf humnaan guutamu. Yeroo baay'ee kan nuyi beennu baay'een keenya humnaan guutamudha. Mitiire humnaan guutamuu beenna. Hafuura qulqulluun guutamuu beenna. Yeroo hafuura qulqulluun dhufu gara jireenya keenya humnaan guutamna. Cuubbaadhaan maqaa Waaqayyo Abbaa ani ilmaan hafuura qulqulluu sadan tokkummaadhaan yeroo cuubamnu hafuurri qulqulluun nutti lixa. Sababa sagalee isaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sababa mucichaa miti, sababa namichaa, sababa intalattii miti, sababa dubbii isaati Sillaasee maqaa Waaqayyo sadan tokkummaadhaan nama cuubamu keessa lixa. Yesuus Kiristoos immoo akka du'aa ba'een jedhee hafuura qulqulluu fudhadhaa jedhee dhageessanitu. Hafuura qulqulluu qabu moo qaban ree? Qabu. There is a person of Holy Spirit within them. Garuu maa jedhe? Amma humni waaqarraa inni jabaan dhufutti hin bayinaa magaalaa Yerusaalem keessa amma uffattanitti jedhe. Amma maal gootanitti? Mee hundumti keessan ishee jedhaa? Mee jedhaa mee? Amma uffattanitti amma guutamtanitti hin jenne Yesuus. Never. Guuteera nootiin. Garuu amma uffattanitti magaalaa Yerusaalem kee turaa jedhe. The baptism of the Holy Spirit. Hafuura qulqulluudhaan cuubamu. Wangeela Yohaannis 21:22 fudhadhaa hafuura qulqulluu jedhedha. Guutamaniiru. Garuu eegaa jedhe amma uffattanitti. Hin eegan egaa mana cufatanii guyyaa 11 guutuu kadhannaadhaan utuu sagannatti irraa gadi bu'in utuu isaan eeganii manuu dubbisa gaa. Hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti waan guddaan tokko ta'e gaa. Meenuu dubbisi gaa. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoosxee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingatas huursaan waaqarraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame manicha isaan keessa jiranis guute. Ameen.
arraba biddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'anis wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon tokkoo isaanii irra taa'an. Yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqaban. Ameen, ameen, ameen. Eebbifame. Waan hafuur ilaalaa gaas keessatti kan isin agarsiisee darba. Tokko waan dingata akka uursaa galaanaa dhufeedha. Dingataadha. Dingata waa ta'u manana keessatti. Dingatadha. Eeggataa turan guyyaa 11. They have been in prayer for 11 days. On the 11th day, Jesus Christos gaafanni ol ba'e ergan ol ba'e booddee guyyaa 40 duukaa ture. Guyyaa 10ffaa irratti 50ffaa ayyaana jedhamu irratti sasaawan ayyaaneffata irratti hafuurri qulqulluun dingata akka uursaa bishaanii hin dhufeedha. Erga dhufee booddee maal jedha ni jalqabaa manicha isaan keessa jiranis wanta akka arraba ibiddaa hin guuteedha. Hin dhufe egaa wanta akka arraba ibiddaa suni fakkaatan isaanitti mul'ifamaniidha. Hundumatti ilaala waan akka arraba ibiddaa bal arraba ibiddaa beektumni bal isa jedhu in arganiidha tokko isaanitti mul'ateedha. Inni taanu tamsaanii wanta akka arraba ibiddaa kun tokkoon isaaniirra taa'anii nurra taa'u. Warri tamsaanii warri ijaan argaman kuni amma moo maal ta'an? Nama hundumaa bira dhaqaniidha. Haleluuyaa. Nama hundumaa dhaqanii nama hundumaa irra taa'aniidha. Kana barbaada gaa Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti wanta akka arraba ibiddaa ilaaluu duwwaa miti. Nurra taa'uu isaa barbaada. Ittaanee hunduma isaanii keessatti guuteedha. Tokko arfaffaa hundumtuu afaan haaraa dubbatanii. Ameen, ameen. Dhageessanii jalqaba maal arganii? Waan akka arraba ibiddaa erga uursee booddee taanee arrabni ibiddaa kun tokkoon isaaniirra taa'an. Tokkoon isaaniirra warri taa'an kuni hafuurri qulqulluun inni ibidda ta'e kun gaa isaanitti immoo hin guuteedha. Inni guute kun immoo gadi ba'uutti ka'eedha. Dubbachiisutti ka'eedha. Haleluuyaa. Guutamtee taanaan si dubbachiisa inni. Hin guutamne taanaan eessa barbaaddee fiddaa? Eessaa dhufa? Arfansaa laalaga. Ija isaaniitiin arganii tokkoon isaaniirra taa'ee keessa isaanii guutee in dubbachiise. Kanaaf baaptizimiin hafuura qulqulluu yookiin hafuura qulqulluudhaan cuubamu jechuun wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti Yesuus ani isin keessa isinis na keessa walitti guutuu taanaa jedhe. Ani isin keessa isin immoo na keessa yeroo inni keessa keenya keessa lixu humnaaf jabinaan guutamnaa jedhee kana dura sirriitti dubbadheera. Humnatu keessa keenya guuta. Yeroo isa keessa taanu immoo isa uffannaa jechuudha. Seexanni isa sirratti ilaalaga. Ati nagartu maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Taasfarraallee yaanne. Taas danagixaallee. Inshabbarama mandarri seexana. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Lafatee jettu tu'atii namaaf hin kadhatin funyaan hin diba seexan. Maqaan isaa bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Isa uffachuu. Isa kanaaf egaa maal godhaa eegan isaan. Ishee kanaan isinii xumuraa. Kutatti anachuu kooti ishee kan. Maal godhaa eegan jedheen sila guyyaa 10 kana attamitti eegani guyyaa 10 kan kadhannaadhaan eegan jedha. Eebuu qabnaayi. Riilii beela isaa qabnaa nuyi eebuu isaa qabnaa. Achi jalqaba gati ta'eef appitaayitiin isaan jedhu taanaan
Ohuma adda dhaabanne oo'ifne deemuu ta'a. Appitaayitii isaa jiraachuu tura jira. Tesalonqee isa duraa 5:16 isa kana deebisa. Gaaffii koo kana deebisa. Maalidhaa? Yeroo hundumaa gammada kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisina. Waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessaniin fedha. Hafuura qulqulluu hin ukkaamsina. Dhageessanii waan 5 kun shanarratti lallabama. San nama dubbate sanan galateeffadhaa jedhee jalqabe. Taanee hafuura qulqulluu maal hin godhina? Hin ukkaamsinaa. Hin ukkaamsinaa hafuura qulqulluu. Tu isan jedhini kadhata keessan garaagara hin kutinaa. Saataቋርጡ ጸልዩና ነፋና ማሪፍ ወቱ ገራገራን ኩቲን ከረዳይ ናምኒን ከደተታናን አቱካምሲቴን ደንዴሱን ካምሲና አፉረ ኩልኩሉዳ ሲያናቺ ታታታታታ አቺ ታታታታ አቺ ካሴ አሲ ካሴ አቺ ካሴሮና ራ አፋናራ ዱበቺሱ ማይኒ እንጀቱ ኬሱማን ታቷቲ Ati sintala Kristos, ati silma Kristos gadi ta'e sitti bu'an. Ameen. Yoom saannaa qaarite min tsalli kaone. Maa jechuudha saannaa qaarite. Ganama jalqabdee amma galgalaatti amma boriitti amma aftaanitti jechuu miti. Yeroo Waaqayyoof laatte, yeroo Waaqayyoo manni kee kennee ata qaarite. Akkasin sinni gooteen isin galgala fuulasaa dura turta sa'a tokko taanaan turichi jala sa'a lama turta taanaan turi. Akka raganama fuula Waaqayyoo turiin dhufa Yesuus ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraata garaagara kutta taanaan garuu Waaqos akkasii wajjin fellowshipping godhu gaafa barbaadde dhufte gaafa barbaadde akka garaa ofii waxaa gabaa fuula Waaqayyoo duratti hin danda'amu yeroo Waaqayyoof laanne fuula Waaqayyootti eeggannu buloota ala sana maa jedhee maal jedhe dubbiin ammaa humnaan guutamuu akkasinii kennuuf jedhe inni guutamu ani immoo guutamuu duwwaa miti uffachuunis jira inni uffatee ka'ee Phaawulos uffatee ka'ee uffachuutu nurra jiraadha. Zakkaariyaas boqonnaa 2:10 irratti hafuura kadhannaaf hafuura surraa mana Israa'el hundumaa irratti dhangalaasa jedha Waaqayyo. Hafuura maali? Hafuura surraaf hafuura kadhannaa nurratti dhangalaasu Waaqayyo. Ameen. Nurratti dhangalaasu hafuura kadhannaa. Ameen. Ala sanagaa erga kanaan guutamanii cuuphamanii booddee erga dibamanii booddee kanaan erga muudamanii booddee gadi ba'an ka. Hinnaaf dumoonni abda makaanaan dubbachuu hinniif dumoonni iftan. Afaan saabanateedha Phexros. Hojii ergamootaa 4:12 irratti afaan saabanateedha jarana. Attamatti fayyee namichi naafti waggaa 40 dana mana qulqullummaa jala fooqoo qulqullattamitti fayyedhaniin jarana jedha. Waa'ee namicha naafa diriirse kanaatiin isin dinqifattanii jedha. Isa sin fanniftan, isa sin ajjeeftan, isa sin owwaaltan Yesuus Kiristoos isa Waaqayyo du'aa isa kaase maqaa isaatiin dinqii kun hundinuu raawwate magaalaa keessanitti jedhe. Ameen ameen. Isa sin ajjeeftan, isa sin owwaaltan, isa Waaqayyo ammeenya du'aa balleessee isa kaase maqaa sana akkana godheedha. Haleluuyaa. Maqaawun immoo dhuunfaa ankeenya duwwaa mitan keessanidha. Kan kee godhadhu maqaa kanaa jedhe garafanii gadhiisanidha. Maqaa kana kan keenya godhachuu maqaa jiraataa kana naafichi birrii nama harka eega harka keessa eega Phexrosiif Yohaannisiin birrii warqee hin qabnu isa qabnu siilaanna maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ii dhaabadhu ennaan utaalaa ka'e namichi. Haleluuyaa. Nu birrii qabna warqee qabna isaan qabaatan sana garuu nutti irra taarra. Maqaa kana waamuu duwwaa miti humnan sila siniin jedhe keessa jiraachuu dura jira. Humnicha mana galee kaasaa achi jechicha duwwaa miti. Waaqayyo fuula isaa duratti warra yeroo balleessan warra isaaf yeroo kennan nu haa taasisu. Humnaaf guutamuun isa duwwaa isa booddee dhufa. Sadaffaattan darba kutoolii hundumaa fi bira ga'uu hin danda'u.
amma dandeenye irraa boccooqannaa sasadaffaatti lakkoofsa 17 lakkoofsa 17 maayedha 17 Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf amantiidhaan garaa keessan keessa akka inni buufatuuf kadhata kooti jedha dhageessanii eessa jedhe Kiristoos garaa keessan keessa isa garaa jedhu yeroo baay'ee hiikichi hurt conscious isa jedhu hiika qabata consciousii keenya kan keenya ansaa godhata hafuurri qulqulluun hurt garaa keenya yaada keenya onnee keenya kan saa godhata jechuudha onneen keessa yaadni keessan consciousiin keessan kanaan akka guutamuufan isinii kadhadhaa King Jamesiin wordii sadiin ka'a kana waan sadiin ka'a amantiidhaan jedha Kiristoos amantiidhaan ishee jala muraa amantiidhaan jedha hundi keessame garaa keessan keessa akka jiraatu Kiristoos keessa keenya kan inni jiraatu amantiidhaanidha eessan jira bitaadhaan jira moo mirgaan jira jettee nan gaafatira jechuukooti amantiidhaan keessa kee dhuunfata jireenya kee dhuunfata King Jamesiin karaa lama ka'a tokko dwell jedha ni lammaffaan rooted jedha sadaffaa moo grounded jedha isa ammanni amantiidhaan keessa keessan isan jedhu kana waan sadiin kaan dwell keessa rooted idda gadi yaafachuu grounded architecturally dan immoo sadansan tortoraan sitti mam dwell inni jedhu Yesus Kiristoos keessa namummaa keenya jireenya keenya itti tolee itti gammadee nu keessa buufachuu jechuudha amantiidhaan yeroo nuyi jireenya keenya ayyamnu yeroo nuyi jireenya keenya laannu inni jireenya keenya keessa itti gammadee nu keessa buufataa jechuudha Amen amen ala sana keessi keenya keessa Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluutu jiraata jechuudha Wangeela Yohaannis 14:23 kan na jaallatu abboommii koo eegaa abbaan koo isa jaallata gara isaan dhufna isa bira saddoo jireenyaa godhannaa Amen amen eenyutu keessa saddoo jireenyaa godhata sadan tokkummaa jirtu jaran jirtu eenyutu godhata iddoo sadan tokkummaa Sillaasee Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu si keessa buufataa jechuudha gaalasa amantiidhaan haleluuyaa du'eeliin isa kanadha Abrahaam keessummoota sadii gara isaa dhaqe asiif achi fiigee dhaqee xubbaallaa fidee hin qaleedha haadha manaatiin dafimatti waanuma tokko nu goddaa fi buddeena jedhe nooraa taa jedheedha inni nooraniidha bishaan miillaa dhiyeessee fedha in keessumsiisee nyaachisee sadii garuu akka nama tokkotti dubbata ani gara mana kee kanan dhufee fedha jarri meeqa sadiin isaan sadan tokkummaadhaan fakkeeffamu si'a dubbatu garuu nuyi kan dhumnee fedhu miti Waaqayyo nuyi lafatti jedhen jiru sini galee gara kee dhumnee miti inni itti dubbate Abrahaamitti har'a waan lama finnee dhumneedhaan jedheen tokko jedhe waggaa irraa deebinee gara mana kee dhumnaa akkuma irra dhumnee Saaraan ilma godhatti jedhe waggaa 25 booddee guyyaa ishee ispeesifaayi godhe in argatta ilma godhatta cirracha lakkaayi kun urjii lakkaayi hin dandeessa jedhaa ba'ee amma guyyaa ishee murteessa qaaxii kute haleluuyaa waggaa irraa mana kee dhumnaa citeera dubbiin tokko kana bari jedheen lammaffaa Sodoomiif Gomoraa isaanii gurra koo bira ga'eera cubbuun isaanii Sodoom Gomoraa warra dhiiraaf dhiiraa dubartiif dubartootaa gara sanan naqee ilaalaa akka iyyana biraa gurra kootti dhufeeti yoo ta'e nan balleessattiin jedheedha yeroo mana kee buufatu Kiristoos yeroo jireenya kee keessa buufatu Kiristoos ajandaa barootaa fuula keessaa duratti si beeksisa tentaatiivili ajandaa qabatetu si duraan dhokatu bara kee hundumaa
Ameen ameen. Sagantaasaa si beeksisa. Akeekasaa si biraan baasa. Mana keef kan qabu akeeka. Jireenya keef kan qabu akeeka. Waldaasaaf kan qabu akeeka. Biyyaaf kan qabu akeeka. Si biraan ga'a Waaqayyo Waaqni jiraataan. Ameen ameen. Inni gara biraan woordiin gara biraan ruutidha. Ruutid inni jedhu immoo hunduma keessattuu beeku ruutii achii gadi hundee riisoorsii karaatti mukti dhaabatu yookiin sanyiin faca'u karaan itti riisoorsii lafa keessaa fudhatu bishaan fudhatu nyaata fudhatu karaa ruutii sanaati. Amantiin jireenya keenya keessa inni buufate Kiristoos ruutiin godhata isaa wajjin konnekshinii karaa amantii yookiin immoo ruutii kanaa Waaqayyo wajjin konnekshinii godhan jechuudha. Ruutiin yookiin immoo bakka buusaa amantiidhaan King James waan sadii jedhee moggaase. Karaa amantii kanaa akkuma ruutiin gadi deemee dhaqee risoorsii fidu amantiin Waaqayyo wajjin wal agarsiisa. Amantiin Waaqayyo wajjin nu haasofsiisa. Amantiin Waaqayyoon nutti mul'isa. Amantii. Sadaffatan darba. Isa kaarratti bal'aatu jira. Ermiyaas 17:7 irratti namni natti amanatu jedhe namni amantii anatti qabu akka muka bishaan qarqara dhaabateeti ganamas galgalas ijjisaa garaagara kan hin cinne bara hundumaa siizinii hundumaa evergreen ever fruutinsas kan irraa hin banne ta'a namni natti qabatee jiraatu amantiidhaan jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni sadaffaan King James ittiin ka'u groundedidha. This is architecturally da kun jechichi haasichi grounded termin kun ka warra architectureiti injineroota yookiin warra architectureota isaantuma ayba grounded amantiin Waaqayyo keessa grounded kan nu godhu isadha. Amma mana laalaa akka nu galutti mana guddaa kana mukanni baatu laalaa muka warri dalga ta'an hundi isaanii mukadha. Kana lala dhagaa kana lala muka biimee na lala kana hundumaa kan baatu meetirii tokko dana gadi qof jedhani gadi qoffaani miti. Dhageessanii waan jedhe kana baatee kan jiru kan hin mul'anne kan hin dinqisiifamne lafa kana keessa gadi badeera jechuudha. Grounded gadi fageeffamee jira jechuudha. Isarra dhaabata kun namni fuula Waaqayyo Waaqa jiraataatti amantiidhaan Waaqayyo wajjin grounded yeroo ta'u amantiidhaan wanta dhufu rakkina dhufu gidiraa dhufu hundumaa dandamatee utuu mitti kennitu raafamin utuu akkasin jedhin utuu asin jigin utuu achi jigin kan dhaabatu Waaqayyo keessa amantiidhaan grounded ta'u turre jira. Rakkinarraa nama hambisa. If we don't go down, deep or down, we can't go high. Building kun yoo ammas gadi fagaachuudha baate ol guddachuu hin danda'u. Sababiin isaan jigaka. Fooqiin isin agartan samaayii keessa ga'u suni namni isa kana laalee dinqifata achi keessa jira garuu kan isa baatee jiru. Kan isa baatee jiru as keessa jira. The unseen one. Kan hin mul'anne tokko. Amantiin ija namaa duratti waan ilaalamu miti waan argamu miti Waaqayyo wajjin garuu grounded kan nu taasisu rooted kan nu taasisu dwell kan godhu nu keessa isa amantiidha. Yesus Kristos waan jedhee beektu Phexrosin Simoon seexan akka qamadii isin gingishuuf kadhatee ani garuu amantiin kee akka hin banneefan sii kadhadheedhe. Maal kee amantiin hin jiru taanaan you can't go further. Kanaaf amantiin Waaqayyo wajjin rooted, dwell, grounded. Mee Luqaasin dhageenyee dabarru at least qaqqadaadeen tokko sii dabaleen fixa tokkitti ammi namni danda'u amma qaba. Kanaafi fagoon deemnu Luqaas 4:6 maayidha
waa'ee dhuma baafteetu isaanii dubbise achuma dhagaani. Yesuus itti dabalee maaliif waanan isinitti himu utuun godhin yaa gooftaa naan jettu gara koo kan dhufu dubbii koos kan dhaggeeffatu kan isa raawwatus waan inni fakkaatu isinittan mul'isa. Inni nama boolla gadi fageessee qotee maal godheedha ishee kanan barbaacha dhufte namni dubbii Waaqaa dhaga'ee godhu maal fakkaate boolla gadi fageesse nama boolla gadi fageessee qotee hundee mana isaa dhagaarra dhaabee ijaarrate fakkaata. Kanuma ga'a eebbifame namni dubbii koo dhaga'ee godhu nama gadi fageessee qotee hundee manichaa achi dhaabbatu fakkaata namni dubbii koo dhaga'ee godhu. Qilleensi dhufee bubbeen dhufee kun bubbisee sun bubbisee raasuu dadhabee nama dubbii Waaqayyoo dhaga'ee godhu amantiidhaan jechuudha. Arfaffaaf inni dhumaa jaalalatti iddaaf hundee akka godhattaniif jedha. Akkasumatti isinitti meetan kadhadha Waaqayyoon. Iddaaf hundee akka godhatan lakkoofsa 17. Iddaaf hundee jaalalatti. Inni itti aanu jaalala Kiristoos Yesuus akka beektaniif jedha lakkoofsa 19. Jaalalli Kiristoos beekuun bira ga'uun nama rakkisa. The divine love, the agape. Akka inni qullaa buusu, akka inni nama ta'u jaalala isa godhe. Akka nama du'a fannootti nu jaallatu jaalala godhe. Beektuu jaalalichi akka isa beekaniif isinii kadhadhaa akka isa bartaniif. Akkasumaan biyya lafaa jaallatee tokkicha ilma isaa amma kennutti maaliif hin beeknu riiziniin isaa maaltu nama isaa taasisee jaalala maaliif hin beeknu waan isaa nama ta'uun Yesuusiif salphina guddaadha qullaa buusuu miti doesn't matter for him nama ta'uun garuu salphina guddaadha isaaf Waaqni nama ta'u akka isa beektaniif isinii kadhadhaa akka isa bartaniif. Inni itti aanu ni xumuraa guutummaa Waaqayyoo bira geessanii akka guutamtaniif kaarratti baay'ee dubbachuuf qophaa'ee dhufe sa'aatii beeka akkan tilmaame hin beeku ansi nama kana qophaa'ee guutummaa Waaqayyoo bira geessanii akka guutamtaniif isinii kadhadhaa lakkoofsa 19 kanaan xumura guutummaa Waaqayyoo bira geessanii akka guutamtaniif isinii kadhadhaa eessa gaa guutummaa Waaqayyoo kaadhaa badhaa. Kaadhaa badhaa kadhannaa keessa lixaa hingaa abboloota koo hingaa amma madhageessanan isinii kallasa kadhannaa keessa kennuuf nittaanu Kiristoos amantiidhaan garaa isaanii keessa akka buufatuuf nittaanu jaalalatti iddaaf hundee akka godhataniif inni ittaanu jaalala Kiristoos baranii akka itti jabaataniif inni xumuraa guutummaa Waaqayyoo bira akka ga'aniif. Obboloota koo jilbeenfannaa kana siniin jilbeenfadhaa jedhe Waaqa duratti siniin kadhaa nan jilbeenfadhaa nan kanan kadhadhaa lakkaa meequtatti har'aa keessa duwwaa meeqa akka jirtu qaamnaa yeroo specified Waaqa duratti kan laattaniif yeroon jira sa'aatiin jira seexanni ishee iddoodha dhabamsiisuu barbaada Waaqayyo isaa ifatu. Walii kadhannaa isiniin kadhadhaa akka namaa abbaa fuuraa keessanitti isinis jabaadhaa kadhadhaa waldaa kana keessatti Yesuus Kiristoos humna isaa jabaa abidda isa ciccitee isaanitti mul'ate sana jireenya tokkoon keessanitti agarsiisa Waaqayyo. Agarsiisuu duwwaa miti isinirra sin qubataa isinitti sin guutaa afaan haaraa raajii isin dubbachiisa Waaqayyo. Ameen ameen. Kanarratti Waaqayyoon galateeffanna gabaabsinee yoo namatti kenne haaraa ta'a anumti gabaabseen galateeffadhee xumura. Yaa Waaqayyoo sagaleen kee jiraataadha abdiin kee kan bara baraati ati sobduu ati Waaqa dhugaadha. Sagalee nutti dubbatte kakuu nuu galte hundumaan raawwatta maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa keenya nuyi garuu kutannee fuula kee duratti si duukaa akka buunu humnaaf jabinaa nuu dabali gooftaa. Humna maleessa ga'uun hin danda'amu fagaatanii deemuun hin danda'amu ba'aa baachuun hin danda'amu Yesuus humnaan akka guutamtaniif isinii kadhadha.
humnaan akka guutamtan dunaamaayit. Gooftaa Yesus Kiristoos humnaan akka guutamtaniif amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jedhe. Amantii jireenya namaarraa amantii molquu barbaada seexan. Ruutiin taanee nu keessa du'eel gootee grounded taatee yaa Waaqayyo nu keessa akkati jiraattuuf jireenya keenya akka siilaannu ati nu gargaari. Baroota afan kana keessatti yaa Waaqayyo waldaa mataa keenyaa qabaannee utuu namni observiin hin godhin utuu namni dhufee yaa Waaqayyo nun dhibbisin nun rakkisin nuus fuula kee duratti iddoon nuu kenname akka barbaannetti yeroo barbaannetti fuula kee dura jilbeenfachuudhaaf warra amantii kanaan guutaman nu taasisi ati. Yaa Waaqayyo ofitti garagallee of ilaaluu nu barsiisi. Eessa jirra? Maaliif mana hin qabaannu? Maaliif iddoon qabaannu yaa Waaqayyo? Barri keenya dheeraadha. Waggoonni keenya dheeraadha Yesuus. Barri amantii rasitti jalqabame dheeraadha. Garuu godoo namaa keessa daaddifna. Maqaa Yesuusiin godoo mataa keenyaa nuu kenni ati. Mana mataa keenyaa nu badhaasi Yesuus. Hin dandeessaa, hin gootaa. Resoursiin kan keeti waaqarra kan jiru lafarra kan jiru hundinuu kan keeti. Maqaa Yesuusiin maddi isaan irratti kan gadhiifate haa ta'u. Galanni waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Afaa bara keenya irratti ulfaadhu. Torban fuula keenya dura jiru kana hundumaatti ba'uutti galuu keenyatti araarri fayyaanni kennu haa golboobani. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Yaa abbaa keenya